Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenyaa kun OBN International oduu har'aa wajjin Amboorsituu Abdulatiif. Masaraan mootummaa Ameerikaa White House sababa koronaa vaayirasiitiin walgahiin uummataa namoota 10 ol hirmaachisu akka hin gaggeeffamne beeksise. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Mootummaan Ameerikaa miidhaa koronaa vaayirasiin geessisaa jiru irraa ka'uun ibsa baaseen yoo xiqqaate guyyoota 10tti aananiif lammiileen biyyattii 10 ol ta'anii wal ga'uu akka hin qabne hubachiise. Pireezidaanti Tiraamp qoreettisaa fi to'annoo koronaa vaayirasii hojiirra jiran waliin ibsa miidiyaaleef kennaniin Ameerikaanonni barnoota mana isaanii ta'anii akka baratan, imala akka dhaabanii fi manneen nyaataa garaagaraa deemurraa akka of qusatan akeekkachiisan. Tiraamp ibsa sa'aatii tokko oliif riippoorterootaaf kennaniin akkuma nuti koronaa vaayirasii ittisuuf hojiilee adda addaa hojjechaa jirru tatamsa'ina vaayirasii kanaa dhaabuuf tokkoon lammiilee biyyattii ga'ee olaanaa qabu jedhan. Rakkoon koronaa vaayirasii hangamiif Yuunaayitid Isteet keessa turuu danda'a gaaffii jedhu riippoorterootaan kan gaafataman Tiraamp rakkoon kun hanga adoolessaa yookaan hagayya dhufuutti turuu akka danda'u tilmaama isaanii kaa'aniiru. Akka vaayirasiin kun hin babal'anneef tarkaanfiiwwan dhiyeenyatti fudhatamaa jiran keessaa tokko magaalaan Saan Firaansiskoo namoonni rakkoo hamaa kanneen akka mana yaalaa deemuu fi nyaata bitachuu irraa kan hafe akka manaa gadi hin baane kan ajajjee yommuu ta'u, Waashingtan DC fi Minnesotaan immoo manneen tiyaatiraa, manneen ispoortii fi reestooraantii hunda cufanii jiru. Koronaa vaayirasiin rakkoo fayyaa qofaa osoo hin taane diinagdee biyyootaarraan miidhaa gahaa akka jiru kan himan Tiraamp diinagdeen Ameerikaas rakkoo kanaan miidhamuu amananiiru. White Houseitti gorsaa diinagdee kan ta'an Laari Kadloo akka himanitti koronaa vaayirasiin diinagdee Ameerikaa miidhuun kan wal nama gaafachiisu miti jedhan. Ragaan guddina diinagdee kan kurmaana tokkoffaa gaarii ta'a jennee abdan, kurmaanni lammaffaan garuu hamaa ta'uu danda'a jedhan. Diinagdee Ameerikaa rakkoorraa baraaruuf bulchiinsi Tiraamp kaampaanonni Ameerikaa Chaayinaa jiran akka gara biyyaatti deebi'aniif hojjechuu akka qabus gorsaniiru. Vaayirasiin koronaa addunyaaf haaraa waan ta'eef ittisa irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisu hoogganaan kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa Dr. Mukannan Fayyisaa himan. Akaaluu Baqqalaa dabalata qaba. Vaayirasiin koronaa guutuu addunyaaf haaraa waan ta'eef ittisa qofa irratti xiyyeeffachuun fayyaa ofii eeggachuun murteessaadha jedhan hoogganaan kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaa Dr. Mukannan Fayyisaan. Dhibee baay'ee daddarbuudhaan beekamu keessaa dhibee tokkodha. Baay'ee addunyaa hedduu yeroo muraasa keessatti dhibee waliin ga'e waan taateef wanti guddaan dhibee kana ofirraa ittisuudha. Namni kan godhuu qabu dhibee kanarraa of ittisuu fi qulqullina isaa eeggachuudha. Keessattuu qulqullina harkasaa akkuma sila jedhe dhibee kana kan daddarsu baay'inaan karaa harkaati jedhameetu waan ilaalamuuf inni tokkoffaan tuttuqii hin barbaachisne tuttuqii harkaa dhiisuudha. Namaan harka wal qabuu, qaama namaa tuttuquu, qaama namaa qofa odoo hin taane qaamuma meeshaa guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu iyyuu ta'uu danda'a. Wantoota tuttuqqii akkasii sanarraa hambisuudha. Erga tuttuqnee booda immoo qaama keenya harka keenya seeraan bishaanii fi saamunaatiin sirriitti dhiqachuudha. Itti dabalee namootaan walitti dhufeenya hir'isuudha. Namootaan walitti dhufeenya hir'isuun kun keessattuu dhibee sirna argansuu waan ta'eef hafuura keessatti hancufa wajjiniin akkasumas yoo namni hattiffatu yoo namni qufa'u wantootni akkasii wantoonni xixiqqoon kun dhangala'aa qaama keessaa ba'u wajjiniin qilleensatti makamanii nama dhiyoo jirutti darbuu waan danda'amuuf namoota walitti dhiyeenya sana hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Akka kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaattis koreen ogeeyyii olaanoo irraa hundaa'uun dhimma kanatti hojii jalqabuu isaa ibsan. Akka hospitaala keenyattis koree mataa isaa danda'e qabe koree to'annoo fi yaalii dhibee kanaa jenneetoo koree hundeessine jira. Koree ogeessota olaanoo ispeeshaalistootaan kutaa adda addaatirraa walitti dhufameen kan hundeeffame. Isaan keessaa koreen tokko yaa koree leenjii kennuu fi akkasumas immoo hawaasaaf odeeffannoo kennuuti. Inni miidiyaawwan gurguddaa dabalataa miidiyuma kana dabalateetoo akkasuma immoo dallaa keessatti namoonni tajaajilaaf dhufan kallattii adda addaatiin hedduudha waan ta'aniif isaanis gara mana isaanii yoo deeman uummataaf hawaasaaf odeeffannoo akka kennaniif daansee yaa ogeessoliin kun dhibeen kun haaraadha waan ta'eef lammata immoo namattis akka malee daddarba waan taateef ogeessaafis kunuunsi waan barbaachisuuf leenjii gaan ogeessa kanaaf akka kennamu leenjiin sun jalqabameera.
leenjiin yaalii fi akkasumas dhibee kana ittisuu danda'amu. Kabiraa dhiyeessiiwwan adda addaati. Egaa dhiyeessiin sun dhiyeessii hedduudha. Dhiyeessuma qulqullina harkaa ittiin eeggannu irraa jalqabee haga haguuggii funyaaniif afaan ittiin godhannutti jalqabeetoo meeshaan barbaachisu guutamaati kan inni jiru. Giddugala dhimma kanaaf hundaa'e keessattis hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Akka tasaa egaa biyya kana keessatti yeroof seentariin yaaliidha jedhamee adda baafaman seentarii lamaan tokko jiru. Haa ta'uti malee seentariin kun yoo dhibeen kun baay'ataa ta'u biyya kana keessatti kan deemu taate seentariin sun guutuu danda'a. Yaalii kanaaf ta'u adda baafameetoo jira. Isaaf ogeeyyii barbaachisaniif akkasumas meeshaan barbaachisu guutamaati kan inni jiru. Seentariin sunis yoo ka guutuu taate egaa of qopheessuun gaariidha. Akkuma sille giddugalli sun hospitaala Adaamaa keessa moo iddoo biraati? Ammaaf giddugalli qophaa'ee jiru giddugala itti adda baasanidha. Namoota kana uummatarraa yookiis hawaasarraa itti adda baasaniitoo itti to'atanidha. Namoonni achi jiran kun giddugalli suni namoota dhibeedhaan qabaman odoo hin taane namoota dhibee kanaan qabame wajjiniin walitti dhiyeenya qabama jedhaniitoo namoota adda baanidha. Inni sun hospitaala keessa odoo hin taane gamoo kophaatti Ministeerri Fayyaa Federaalaa asuma Adaamaa kana keessa riisarchiif jedheetoo ijaareetu jira. Gamoo sana keessatti adda baaniitoo kan isaan ta'aniitoo jiranii isaaf iddoo itti adda baasanidha. Ammaaf achi keessa kan isaan jiran garuu waan tokko waan amma jalqabame tokko babal'ataa deema jedhaniitoo yaaduun gaarii waan ta'eef isa ammaa jiru kanaan kan dhaabatu yoo ta'e fi yoo muraasni itti dabalamu ta'e giddugalleessi kun gaadha. Haa ta'uti malee adeemsa keessa garuu maal ta'uu qabaadha kan jedhamu egaa giddugalli sun hospitaala irraa adda baameetoo addatti kunuunfamaatoo akkasumas namoonni kun hagammaatitti mallattoon agarsiisan waan hin jiraanneef namoota kana qorannoo taasisuufis wanti qorannoof barbaachisu irraa fudhatameetoo jiru. Qorannoo isaanii yaalii isaanii eeggataatoo jiru. Bu'aa qorannoo sanaayi akkasumas kunuunsi tokko tokko hordoffiin tokko tokko ogeessotaan taasifamaaf jira. Iraan sababa koronaa vaayirasiitiin adabamtoota seeraa 85,000 gahan mana hidhaa irraa yeroof gad lakkisuu beeksisti. Gabaas dabalataa qabna. Biyyoota giddugala bahaa keessaa koronaa vaayirasiin hedduu kan miidhamte Iraan sodaa vaayirasii koronaa biyya isii keessatti babal'achaa dhufe irraa ka'uun hidhamtoota siyaasaa dabalatee namoota 85,000 gahan yeroodhaaf mana hidhaa keessaa gad lakkisuu isii beeksisti. Dubbi himaan mootummaa Iraan Ismaa'il Sa'iid akka ibsanitti namoonni yeroo ammaa hidhaadhaa gadhiifaman martinuu yeroo rakkoon vaayirasii koronaa furmaata argatu gara mana hidhaa deebi'uu qabu jedhan. Adabamtoonni gad lakkifaman keessaa namoonni siyaasaa fi aktiivistoonni waggaa 5 gad hidhaman kan keessatti argaman yoo ta'u kanneen waggaa 5 ol mana hidhaa keessa turan osoo gad hin dhiifamin hafanii jiru. Bakka bu'aan mirga dhala namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jaavid Rahmaan akka dhukkubni kun mana hidhaa san keessa hin facaaneef hidhamtoota siyaasaa fi aktiivistoota hafan akka gad lakkisan mootummaa Iraan gaafatan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa Iraan hidhamtoota siyaasaa gad lakkisuu irratti mormii akka qaban ibsan. Akka ibsa kanaatti lammiin Ameerikaa tokko irraa yoo miidhaan gahee Iraan itti gaafatamummaa fudhatti jedhan. Iraan keessatti hanga ammaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'an gara 1,000tti kan dhiyaatu yoo ta'u namoonni 16,100 ol ta'an immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Iraan Chaayinaa alatti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii biyya sadarkaa lammaffaa qabattee jirtu akka taate miidiyaaleen himan. Iraan lammiilee biyyattii akka imala biyyoota garaagaraa keessa hin deemne dhorkitee jirti. Jiraattonni biyyattii mana isaanii keessaa akka ta'anii fi mana yaalaa deemanii qorannoo fayyaa akka taasisan Iraan gaafattee jirti. Haa ta'u malee uummanni biyyattii ajaja mootummaa irraa kenname fudhachaa hin jiran. Kun immoo akka vaayirasii koronaa biyyattii keessatti dabalaa deemu taasisaa jira jechuun Reuters gabaasee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagayetti.